Namni kakuu haaraa argee ayyaanumaadha. Luqaas 10:23-24tti. Kana booddee immoo gara bartoota isaatiitti galagalee kophaatti, "Iji waan isin amma argitan kana arguu ayyaantuudha. Raajoonnii fi mootonni baay'een isa isin argitan kana arguu akka kajeelan, akka hin argin hafanis, waan isin dhageessanis dhaga'uu akka kajeelan, akka hin dhagayin hafanis isinittan himaa" ittiin jedhe. Dhalachuun Yesuus baroota dheeraadhaa fi raajamaa tureera. Raajonni gurguddoon dhalachuu gooftaa Yesuus dursanii arganii raajaniiru, garuu ijaan hin agarre. Namoonni kaan immoo adaraa utuu dhalachuu Yesuus hin argin nan ajjeesin jedhanii Waaqayyoon kadhachaa turaniiru. Seenaa isaanii Luqaas 2 arganna. Baay'een isaanii garuu waa'ee isaa raajanii dhalachuusaaf mallattoo ta'ullee himanii, garuu ofii isaaniif Yesuusin ijaan arguu, fayyisuu Waaqayyoo isa kara Yesuus argamu utuu hin argin du'ani. Luqqisii armaan olii kan dubbate Yesuus ture. Egaa duuka buutonni isaa 72 gara isaa dhufanii, "Maqaa keetiin hafuuronni hamoon abboomamaniiru" jedhanii yeroo isatti himanii, "Isin ayyaanumoodha" jedhee isaaniif deebise. Kan nama gaddisiisu garuu dhaloonni isa arganii fi dhaga'anii kaan amananis, kaan ammoo akka salphaatti isa fudhataniitu isa dhaga'uu didani. Ifa fayyinaa karaa Yesuus dhufe tuffatanii ittiin fayyuu didani. Har'a nuti fayyisuu Waaqayyoo karaa Yesuus arganne hoo akkamitti isa fudhachaa jirra laata? Namoonni baay'een macaafa qulqulluu nuti har'a mana keessaa qabaannee hin dubbifannee arguu hawwanii hin argine, dubbisuu dheebotanii dubbisuu fi hin dandeenye, yaada Waaqayyoo hubachuu barbaadanii sagalee isaa of harkaa dhabanii yookiin nama dubbisuuf dhabanii. Har'a Waaqayyoo bara dhumaa kana keessaa hammam akka inni nutti dadhabe beeknaa laata? Yoo barbaanneen kadhannaa, yoo barbaannee lallaba dhaggeeffannaa, yoo barbaanne macaafa qulqulluu dubbifannaa, yoo barbaanne faarfannaa dhaggeeffannaa, maaliif Waaqayyoon waaqessita jedhee namni nu hidhuu, nu reebuu hin jiru? Eebbaa fi carraa Waaqayyo nuuf kenne kana akkamitti itti fayyadamaa jirraa? Akka waan salphaa tokkoottidha moo akka waan gati jabeessa wayiittidha laata?